daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa qaqqabu oduu galgala kanaan isinitti hima. Ani Lalisaa Lamuuti. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 6 miseensa BRICS akka ta'an murtaa'e. Koraa 15ffaa BRICS Afrikaa kibbaa Johannesburgitti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun mirkanaa'eeti jira. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun taatee seena qabeessaa jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin miseensa BRICS ta'uun Itoophiyaa hedduu nama boonsaa jechuun ibsanii jiru. Yuunas Mangashaa immoo dabalata qaba. Gamtaan BRICS bara 2009 walgahii siyaasaa gochuun kan jalqabe. Gamticha keessatti Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa jira. Maqaan BRICS jedhamus qubee jalqabaa maqaa biyyoota kunneenii fudhachuun uumame. Walgahii jalqabaa irratti biyya Afrikaa hirmaattee hin jirtu turte. Yeroo itti aanutti garuu Afrikaan kibbaa gaafa dabalamtu maqaan BRICS jedhu gara BRICSitti deebi'e. Itoophiyaan gamtaa biyyoota kanaatti dabalamuuf ifatti dhiyeenyatti gaaffii dhiyeessitee jirti. Dubbiimaan ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadar Mallas Alam dhiyeenya ibsa kennaniin Itoophiyaan dhaabbata yaa'ii addunyaa faayidaa ishee eegsisuu danda'u waliin hojjechuu akka itti fuftuu fi BRICSitti makamuuf ifatti gaaffii dhiyeessuu beeksisanii jiru. Haala addunyaa jijjiiramaa jiruu fi akka itti gareen biyyootaa uumamaa jiruun faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf dhaabbata miseensa garaagaraa ta'uuf ni hojjennaa jedhan. Isaan keessaa tokko BRICSidhas jedhani. BRICS gaaffii Itoophiyaa irraa dhiyaateef deebii gaarii akka kennu abdannaa kan jedhan Ambaasaadar Mallas Alam dhaabbilee faayidaa keenya kabachiisan biroo wajjinis hojjechuu keenya itti fufnaa jedhanii turani. Gabaasa Eurasia Review News and Analysis qabatee baheen waggoota kurnan darban keessa Chaayinaa, Hindii, Biraazil, Afrikaa kibbaaf kanneen biroo guddina dinagdee saffisaa kan argatan yoo ta'u, waltajjii addunyaa irratti taphattoota gurguddaa ta'uun mul'atanii jiru. Ka'umsi warra hafanii kun maammata alaa isaanii irratti warra dhiyaatiif qormaata ta'eera jedhe. Biyyoonni dhiyaa biyyoota guddataa jiran waliin wal'aansoo qabachuu irratti rakkoon isaan mudateef sababni hedduu akka ta'es kaasa. Daayinaamiksii humna addunyaa jijjiiruu, sirna siyaasaa fi ilaalcha adda addaa, dhaala seenaa fi koloneeffannaa, dantaa dinagdeef dorgommii qabeenyaa fi dorgommii ji'oopolitikaa kanneen ta'an sababootaa jedhe. Wanti nama dinqisiisuuf hin eegamne tokko kan mul'ate mormii biyyoota Afrikaa dhiyaa hedduu kanneen akka Maalii, Niijeer, Burkina Faasoo fi Giinii Basaawuu dabalatee kanneen fonqolcha mootummaa mudatanii fi hooggantoota isaanii kuffisanidha jedhe. Fincilli kun kan maddu warri dhiyaa qabeenya isaanii hedduu fayyadamuu isaanii quufuu dadhabuurraan kan ka'e uummanni isaanii hiyyummaa sarara hiyyummaa gadi akka jiraatanii itti fufan dandamachuus dadhaban taasisee jira jedha. Jijjiiramni taateewwanii kun dantaa warra dhiyaa naannicha keessatti qaban irratti dhahicha guddaa akka geessises hima. Itoophiyaa fi Keeniyaan gamtaa BRICSitti hammatamuu danda'uun filannoowwan tarsiimoo biyyoonni akka Somaaliyaa qaban irratti marii kaasee akka jiru hima. Akka xinxalaan kun jedhutti biyyoonni baha Afrikaa kun BRICSitti makamuuf yeroo yaadanitti faayidaan isaanii eessaa akka jiru ilaalchisee murtoo jabaatu isaan eeggata. BRICS waliin hiriiruu yookiin marii cimaa hordofuun hariiroo warra dhiyaa waliin qabanii eeguudha jedhama. Gamtaan BRICS jijjiirama adda ta'e daayinaamiksii humna addunyaa kan bakka bu'u yoo ta'u, biyyoonni miseensa isaa walumaa galatti baay'ina uummata addunyaa oomisha dinagdee fi dandeettii waraanaa keessaa harka guddaa qabu. BRICSitti makamuun Itoophiyaa fi Keeniyaa faayidaa adda addaa argachuu danda'u. Kanneen akka tumsa daldalaa fooyya'aa, misooma bu'uuraalee misoomaa, tumsa teknooloojii fi madda faayinaansii fi filannoo argachuu dabalateetii jedha. Dabalataanis BRICS biyyoota kunneen waltajjii addunyaa irratti dhiibbaa guddaa akka godhaniif sirna addunyaa jiru irraa deebi'anii bocuu akka danda'aniif waltajjii kennuu danda'a jedha. Kana dabalatee biyyi ollaa Itoophiyaa fi Keeniyaa, Soomaaliyaanis akkuma saboota biroo hedduu BRICSitti waliin hiriiruu moo biyyoota dhiyaa waliin hariiroo qabaachuu yeroo murteessitu filannoowwan ishee of eeggannoodhaan madaaluu qabdi jedhe. Biyyoonni dhiyaa aadaa Ameerikaa fi Awurooppaan kan olaantummaa qaban yoo ta'u, gama gamtaa siyaasaa, dinagdee fi waraanaa hundeeffame kan damee adda addaatiin Soomaaliyaaf deeggarsa guddaa taasisee dhiyeessu. Yeroo baay'ee tumsi warra dhiyaa waliin taasifamu gargaarsa misoomaa, gargaarsa nageenyaa fi hariiroo dippiloomaasii gatiiwwan warra dhiyaa kanneen akka dimokiraasii, mirga namoomaa fi bulchiinsa gaarii wajjin wal simsiisuun kan beekamu ture. Haa ta'u malee BRICSitti makamuun Soomaaliyaaf carraa filannoo ta'uu danda'a jedhe. Biyyoonni BRICS Afrikaaf fedhii guddaa agarsiisaniiru. Pirojektoota bu'uuraalee misoomaa, waliigaltee daldalaa fi jalqabbii misoomaa irratti investimentii
amantii guddaa taasisanii jiru. Sunis Somaaliyaaf karaa haaraa guddina dinagdee ida'amuu naannoo dabaluu fi hariiroo dippiloomaasii babal'isuuf dhiyeessuu danda'a jedhe. Kana malees biyyoonni BRICS hariiroo idil addunyaa irratti malatti fayyadaman yeroo baay'ee giddu seenummaa dhabuu kan cimsu yoo ta'u kunis fedhii abbummaa biyyummaa fi hiree murteeffannaa Somaaliyaa wajjin kan wal simu ta'uu danda'a jedhe. Filannoon BRICS fi biyyoota dhiyaa akka walirraa fagaateetti ilaaluurraa Itoophiyaan Keeniyaa fi Somaaliyaa lamaan gidduutti madaallii micciiramaa kaa'uu barbaaduu danda'u. Sababni kunneen imaammata alaa roga hedduu qabu kan biyyoota dhiyaa waliin hariiroo cimaa akka qabaatan isaan dandeessu hordofuu danda'u. Carraawwan BRICS dhiyeessee qorachuu danda'u. Haalli kun tumsa isaanii adda adda gochuu cimina gamtaa lamaanii fayyadamuu fi dantaa biyyoolessaa isaanii haala bu'a qabeessa ta'een akka hordofan isaan dandeessisa jedhe. Itoophiyaa fi Keeniyaan BRICSitti makamuuf dammaqinaan yaaduun isaanii Somaaliyaa fi saboota naannichaaf illee gaaffii barbaachisaa akka kaa'u simeera. Murtoon BRICS waliin hiriiruu yookiin biyyoota dhiyaa waliin hariiroo qabaachuu irratti walxaxaa yoo ta'u filannoo tokkoon isaanii wajjin wal qabatee faayidaa fi balaa dhufuu danda'u of eeggannoodhaan ilaaluu fi xiyyeeffachuu gaafata jedhe. Gamtaa lamaan gidduutti madaallii kaa'uun addunyaa lamaan keessaa isa gaarii ta'e dhiyeessuu danda'a. Kunis biyyoonni faayidaa BRICS dhiyeessuu akka fayyadaman kan taasisu yoo ta'u tumsaa fi deeggarsa gatii guddaa qabu kan biyyoonni dhiyaa kennan akka eeggatan taasisa. Amarratti filannoo dantaa biyyaalessaa guddina dinagdee fi tasgabbii naannoo hordofuudhaan qajeelfamuu qaba jedhe. Xiinxalli gabaasa Eurasia Review News and Analysis qabatee bahe. Raayaan ittisa biyya Itoophiyaa Somaaliyaatti nageenya buusuuf gumaacha taasiseef beekamtii argate. Raayaan ittisa biyya Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaa nageenya waaraa mirkaneessuuf gumaacha taasisaatii tureef beekamtii addaaf meedaaliyaa argateetii jira. Raayaan ittisa biyya Itoophiyaa ittisa Jibuutii fi Somaaliyaa waliin qindaa'uun naannawaa Beletii Weyinii fi Halagaan akkasumas immoo Maayis Hiraanii fi giddugalatti ergama ga'umsa qabu raawwachuu isaa ragaan fuula Somaaliyaatti ergama yeroo gamtaa Afrikaa irraa argame ni mul'isa jechuun faanaatu gabaase. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an biyya keessatti bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni buqqaatota gabaasa har'a baaseen ibsee jira. Dhaabbatichi xiinxala naannolee biyyattii hunda keessatti taasiseen akka himetti lammiilee Itoophiyaa miliyoona 4.38 ta'an biyya keessatti bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamuu himee jira. Odaa Abtaamuu akka itti aanutti qindeeffateera. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an biyya keessatti bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni buqqaatotaa gabaasa har'a baaseen ibseera. Dhaabbatichi xiinxala naannolee biyyattii hunda keessatti taasiseen akka hubatetti lammiilee Itoophiyaa miliyoona 4.38 ta'an biyya keessatti bakka jireenya isaanii irraa buqqaanii akka jiran himeera. Sababni namoonni kunneen akka bakka jireenya isaanii irraa buqqaan taasisuun eeraman keessaa walitti bu'iinsa guddaa yoo ta'u hongee fi muddamni hawaasa garaagaraa mudatus eerameera. Gabaasni buqqaatota biyyaalessaa dhaabbanni UN baase kunis kan baatii sadaasaa hanga baatii waxabajjii darbee jiru kan hammate yoo ta'u naannoo Tigraay kan waggaa 2 waraana keessa tures gabaasichaan hammatameera. Baroota lamaan darbe keessa waraana hamaa naannoo Tigraayitti geggeeffame dabalatee naannolee biyyattii adda addaa keessatti walitti bu'iinsi geggeeffamaa kan ture yoo ta'u sababa kanaatiinis namoonni hedduun bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamaniiru. Buqqaatota miliyoona 4 ol ta'an kanneen keessaa 166 kan ta'an kan buqqaafaman sababa walitti bu'iinsaan kan mudate ta'uu gabaasichaan eerameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimmoota namoomaa akka jedhetti kanneen sababa walitti bu'iinsaatiin buqqaafaman keessaa lakkoofsi irra caalaan kan naannoo Tigraayitii jedheera. Walitti bu'iinsichaan alattis hongeen walitti fufiinsaan waggootaaf naannolee biyyattii garaagaraa keessatti mudate hedduun buqqaafamuu sababa kan ta'e yoo ta'u haala kanaanis naannoo Somaaleettis buqqaatonni hedduun kan argaman ta'uu kaaseera. Kana malees buqqaatota Itoophiyaatti argamaniin alatti lammiileen Itoophiyaa rakkoolee garaagaraatiif saaxilamtoota kan ta'an miliyoonni 20 deeggarsa nyaataa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana dura kan beeksise yoo ta'u kanaafis doolaarri biliyoona 4 akka isaan barbaachisu himeera. Waraanni naannoo Tigraay buqqaatii uummata hedduuf sababa kan ta'e waliigaltee nagaa sadaasa darbe taasifameen kan dhaabbate yoo ta'u hojiin buqqaatota gara qe'ee isaaniitti deebisuu garuu ammallee kan hin raawwatamin jiru ta'uutu himame. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa tureen walqabate akkasumas aleellaa hidhattoonni gama naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa seenuun raawwataniin namoonni hedduun bakka jireenyaa isaanii irraa buqqaafamaniiru. Walitti bu'iinsa dhiyeenya naannoo Amaaraatti mudateen tasgabbii dhabiinsa uumame
hordofees buqqaatii namoota hordofsiisuu danda'ama jedhamee yaadda'ama. Dhaabbanni dhimma buqqaatota biyya keessaa hordofu tokko gabaasa yeroo darbe baaseen Itoophiyaa keessa namoota biyya keessatti buqqaafaman miliyoona 5 ta'an jiraachuu ibsee ture. Kunis addunyaa irratti buqqaatota biyya keessaa galmeeffaman lakkoofsa isaa olaanaa akka ta'e mul'isuun isaanii yaadatama. Gabaasi kan BBC'ti. Gareen Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa addunyaaf gara Hangaariitti imalee komii dorgommii irratti hirmaachuun dhorkamuu atileetii tokko dhiyeesseen loogii sanyummaa fi qabxii shaampiyoonaa kanarratti argame irratti miidiyaaleef ibsa kenneetii jira. Gammachuu Tsaggaa'ee akka itti aanutti ibsicha qindeeffateera. Atileet Xilawun Hayilee filmaata atileetota meetira 5,000 hirmaatan keessatti inni sadaffaa bahee osoo jiru atileet Barriuu Araggaawwii akka dorgomu godhameera jedha. Uummanni akkanaaf beekuun barbaada jechuun achuma Budaapest irraa fuula feesbuukii isaa gubbaatti viidiyoodhaan kallattiin kan dubbate atileetiin kun ga'umsa fooyya'aa osoo hin qabu dabaan dorgommii irratti akka hin hirmaanne taasifameera jedhe. Hoggansii fi leenjistoonni federeeshinicha keessa jiran atileetota duraanii waan ta'aniif rakkoon amma dura ture ni furama jennee osoo abdannuu ittuu nutti hammaate jechuun komiisaa dhiyeeffatee ture. Atileetiin kun minimaa guutee garee Itoophiyaa waliin gara Budaapest imalee achitti qophii gochaa erga ture booda tasa dorgommii gulaallii irratti akka hin dorgomne itti himamu. Dhimma kanarrattis pirezidaantii federeeshinichaa dubbisuuf barbaade akka hin arganne komii dhiyeeffachaa ture. Bakka inni dorgomuu malutti atileetiin fageenya meetira 10,000 irratti hirmaate afuraffaa bahee Barriuun Araggaawwii deebi'ee akka dorgomu godhamuun waan dabaati jechuun waakkachaa ture. Barriuun deebi'ee meetira 5,000 irratti akka fiigu murtaa'uun sirriidha yoo jedhamellee ana osoo hin taane atileetii meetira 5,000 irratti hirmaatu Hagos Gabrahiwoot hir'isuu qabu turan malee anis safartuu kamiinuu dorgommii keessaa haqamuu hin qabu kan jedhus qabxii ijoo komii isaatii ture. Dhimma kana ilaalchisuun gareen Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa addunyaaf gara Hangaarii Budaapestitti imalee komii dorgommii irratti hirmaachuu dhorkamuu atileetiin tokko dhiyeesse loogii sabummaa fi qabxii shaampiyoonaa kanarratti argame irratti miidiyaaleef ibsa kenneera. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa Budaapest erga eegalee guyyaa 6ffaa isaa irratti gareen Itoophiyaa ibsa kana kenne. Ibsi garee Itoophiyaa kunis atileet Xilawun Hayilee loogiin dorgommii irratti akka hin hirmaanne godhamu miidiyaa hawaasaatti bahee komachuusaa hordofeeti kan inni dhufe. Gareen Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ibsa isaa kana kan eegale dorgommii guyyaa 6ffaa isaa qabateen Itoophiyaan meedaaliyaawwan 6 sassaabachuu fi qabxiin eegame hin milkoofne jiraachuu himuun ture. Ibsi dhiyaate kun gara caaluu komii atileet Xilawunii fi gaaffii loogii sabummaa fi dhiibbaa sabummaa irratti hundaa'ee godhamu jedhamee gaazexeessitootaan dhiyaate irratti kan xiyyeeffate ture. Ibsa kanarratti hoggantuun federeeshinichaa gargaartuu komishiinaraa Daraartuu Tulluu dursaa garee shaampiyoonaa kanaa Gazzaany Abarraa fi leenjistoonnii fi gareen teeknikaa argamanii jiru. Gargaartuun komishiinaraa Daraartuu Tulluun akka atileet Xilawun filannoon atileetota Itoophiyaatti wayita geggeeffamuyyuu eeggataa ta'e akka dhufee fi akkasumas dorgommii irratti kan hin hirmaanne murteen darbe seeraan ala miti waanuma qajeelfama hordofeedha jedhan. Haa ta'u malee miira isaa miidhuu keenyaaf dhiifama gaafadha. Garuu dhiifama kan gaafannu murtichi sirrii waan hin taaneef osoo hin taane miirri isaa waan murtee kanaan miidhameefidha jedhan. Dabalataanis pirezidaantii itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi dursaa garee shaampiyoonaa kanaaf gara Budaapestitti imalee kan ta'e Gazzaany Abarraa komii atileet Xilawun ilaalchisee yaada kenneen biyyaa yeroo dhufaniyyuu atileet Xilawun eeggataa akka ta'u murtaa'ee akka ture dubbate. Fiigicha meetira 5,000tiin eenyutu ga'umsa cimaa qaba? Eenyutu biyyaaf bu'aa buusuu danda'a? Eenyutu atileetota keenya biroo waliin hojii gaarii hojjetee qabxii fida jennee mari'annee Barriuun deebi'ee yoo fiigee bu'aa gaariin dhufuu danda'a murtee jedhu dabarsine. Xilawun eeggataa goonee murteessines kan finne haaluma kanaani jechuun ogeessi kun ibsee jira. Gargaartuu komishiinaraa Daraartuu Tulluus murtee kana yeroo murteessinu biyya keenya giddugala godhanne bu'aa argannu giddugala godhanne sa'aatii galmeessanii fi ga'umsa isaanii giddugala godhanneeti jedhan. Yeroon calallii atileetotaa erga raawwatee booddee dorgommii godhame bu'uura godhachuun atileet Barriuun garee kanatti makame komii jedhuuf deebii yoo kennan hojimaanni kun meetira 5,000 irratti adda miti. Atileetonni hedduun erga yeroon sun raawwatame filataman jechuunis ibsanii jiru. Gaazexeessitoota ibsa kanarratti hirmaachuuf achitti argaman keessaa tokko atileetota dhiyeenya qaburraa Xilawun bahee dubbatu iyyuu malee atileetonni biroon lammummaa jijjiirrachuuf haala isaan yaachisuun loogiin sabummaa bu'uureffatee fi dhiibbaan filannoo atileetota biyya bakka bu'anii jiraachuu bu'uureffatee ragaa akka qabu himee yommuu gaafatu gargaartuu komishiinaraa Daraartuu Tulluun komii kanaaf deebii yoo kennitu adaraa keessan maaloo dhimma sabummaa as hin fidina iddoo biraatti kaasuu dandeessu kun garuu ispoortiidha jedhani. Itti aansuun dhuguma osoo rakkoon sabummaa nu bira jiraate atileetiksiin keenya
haala amma jirurra gahuu danda'a ture jechuun gaaffiidhaan gaaffii sana deebisaniiru. Gargaartuun koomishineraa Daraartuu Tulluun yaadota federeeshinicha irratti kaafaman hoggaa deemishaashessanis atileetonni gahumsa yeroo sa'aatii dorgommii irratti galmeessanii fi bu'aa biyyaaf buusan irratti hundaa'uun qofa filatamu jechuun ibsanii jiru. Yaa'iin barnootaa Finfinnee bara 2016 mata duree hirmaannaa hunda galeessaa fooyya'insa sadarkaa dhaabbilee barnootaa jedhuun geggeeffamaa oolee jira. Yaa'ichis hanqinaa fi cichoomina bara barnootaa 2015 akka adda baasu sadarkaa hojiilee dhaloota beekumsaa fi naamusaa qaban horachuu irra jiru gamaggamuu cichoomina jiran akka itti fufan sababoota hanqinaa adda baasuun haala sirreessuun danda'amu irratti kallattiin akka kaa'amu ta'u kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsaniiti jiru. Bu'aalee fooyya'oo bara 2015 galmaanii fi firiin isaanii abdii qabeessa ta'anis ka hojjetamanii fi ka milkaa'an utuu hin buqqifamin ejjennoo caaluuf qophii taasisuuf yaa'ichaan yaadannoo faayidaa qabeessa ta'an akka abdii qabus ibsanii jiru. Bakkeewwan turizimii Oromiyaa, bakkeewwan ikkoo turizimii 18 fi paarkiiwwan biyyaalessaa 21 ifooman. Naannoo Oromiyaatti moggaasi bakkeewwan ikkoo turizimii 18 fi paarkiiwwan biyyaalessaa haaraa 11 ifoomuun haalawwan kana dura hin baratamneen addatti ka misoomamuu fi kan daawwatamu addunyaaf illee akka haarawaatti akka himamutu himamaa jira. Kaayyoon sagantichaas qabeenya uumamaa irratti hojjechuun guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuu ta'uun ibsameera. Waltajjicha irrattis bakkeewwan ikkoo turizimii 18 moggaasuu fi paarkiiwwan biyyaalessaa haaraa 11 argaman godinaalee naannichaa keessa jiran misoomsuu fi madda galii turizimii cimaa akka godhan dubbataniiru. Waltajjicha irratti qooda fudhattoonni sadarkaa naannoo ogeeyyiin godinaalee fi magaalotaas argamaniiru jechuun faanaan gabaasee jira. Hoogganaan garee Waagner jaallan isaa waliin balaa xiyyaaraan du'u miidiyaaleen mirkaneeffachuun gabaasanii jiru. Balaa xiyyaaraa magaalaa Moskoo fi Siit Petersberg gidduutti mudateen waliigalaan namoonni 9 ol du'u BBC'n abbaa taayitaa aviyeeshinii Raashiyaa wabeeffachuun gabaasee jira. Lubee Girmaa dabalata saakitti aanutti qindeessiteetti. Balaa xiyyaaraa magaalaa Moskoo fi Siit Petersberg gidduutti mudateen hoogganaa waraana garee Waagner dabalatee namoonni 9 du'uun gabaafame. Eejensiin oduu taas jedhamu akka gabaasetti xiyyaarri dhuunfaa Imperial Legacy jedhamtu osoo lafa hin gahiin abiddiitti qabatee ture. Hoogganaa waraana garee Waagner ganna 62 ta'an loltoota isaanii Yuukireenii baasuun magaalaa kibba Raashiyaa Rostov qabatanii turan. Sana booda gara Moskootti imaluun hoogganaa waraana Raashiyaa to'achuuf kan doorsisee ture yoo ta'u, waraana Yuukireen irratti wal dhabuun booda waliigalteen adda bahanii Prigozhin gara Liibaanos deemuuf kan waliigalamedha. Hoogganaan waraanaa Raashiyaaf miindeeffamuun waraanuu Waagner balaa kanaan du'uunis gabaafameera. Michuu dhiyoo pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin kan turanii namni kun karaa kaampaanii waraana dhuunfaa isaanii onkoloolessa 2022 eegalee waraana Yuukireenii fi Raashiyaa keessatti gahee olaanaa baataniiru. Haa ta'u malee michummaan Puutiin waliin qaban waxabajjii darbee wayita humnoonni isaanii Puutiin irratti ka'uun gara magaalaa Moskoo akka duulan ajajaan boora'e. Haala akkamiin xiyyaarri qondaalli kun keessa ture akka kufee odeeffannoo bal'aan ammallee eegamaa jiraachuu himanii xiyyaara xiqqaa Prigozhin kana keessa hoogganaa Waagner dabalatee namoota 10tu ture. 3 hojjettoota xiyyaarichaa yoo ta'an eejensiin aviyeeshinii Raashiyaa imaltoonni 7 eenyu akka ta'an adda baasuu beeksiseera. Isaanis Prigozhin fi nama harkasaa mirgaati jedhamu Dimitri Yutiki, Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalovi fi Nikolai Matuseevi. Hojjettoonni xiyyaarichaa 3 akkasuma maqaan eenyummaa isaanii adda baafamee ibsameera. Xiyyaarri hoogganaa garee Waagner Prigozhin qabattee turte lixa Raashiyaa kuftee caccabde. Prigozhin fi itti aanaa isaa Dimitri Yutikiin dabalatee namoonni 10 balaa kanaan du'u aangawoonni abbaa taayitaa aviyeeshinii Raashiyaa beeksisaniiru. Haa ta'u malee pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin dursaan garee Waagner du'uu gabaafame ilaalchisee hanga ammaatti waayyuu hin dubbatiin jira jedhame. Miidiyaaleen Raashiyaa biyya keessaas waa'ee balaa xiyyaara kaleessa galgala kanaa battaluma wanti kun uumetti gabaasuurra darbee bal'inaan gabaasaa hin jiran. Puutiin galgala yeroo du'uun Prigozhin gabaafametti waraana addunyaa lammaffaa waggaa 80 ilaalchisu naannoo Kureskitti haasaa yeroo taasisan mul'atanii ture. Yeroo haasaa waraana Sooviyeet yaadachuuf haasaa taasisanitti Raashiyaanota opereeshinii addaa ittiin jedhan Yuukireen keessatti ajjeefamaniif gadda ibsaniiru. Yeroo kanatti garuu waa'ee Waagner yookaan Prigozhin waan tokkollee kan hin dubbanne yoo ta'u Puutiin kun garuu waan nama ajaa'ibus miti jedhu xiinxaltoonni. Akka xiinxaltoonni jedhanitti tarii Puutiin
waa'ee xiyyaara caccabee ilaalchisuun odeeffannoon sirrii karaa idileetiin qophaa'uu eegu ta'a. Puutiin taateewwan jajjaboo akkasii kanarratti dubbachuuf kan hin ariifanne yoo ta'u yeroo hedduu mee hubannee boonyaa ilaalcha jedhu qabu. Kora biyyoota BRICS Afrikaa kibbaatti gaggeeffamaa jiru irratti akka biyya miseensa taatee tokkotti haasaa kan taasisan Puutiin dhimma balaa xiyyaaraa michuun isaanii duraanii keessaa galaafatame waayyuu hin dubbatiin darban. Puutiin haasaa isaa kan taasise erga garee BRICS biyyoottan ja'a Arjentiinaa, Masrii, Iraan, Itoophiyaa, Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates akka miseensota gartuchaa akka ta'aniif affeere booda. Gaazexeessaan BBC James Watershouse kan Kiev jiru akka himutti namoonni Ukraine keessa jiran Prigozhiniif danuu hin gaddine. Taateen kunis Raashiyaa keessatti okkora akka uumuuf abdatu. Kunis kan ta'e hoogganaa gartuu loltoota qacarriin hojjetanii yookaan Ukraine keessatti lola hamaa gaggeessanidha jedhama. Namni hunduu hanga waan mirkanaa'e dhaga'anitti yookaan hanga viidiyoo Prigozhin du'uu isaa agarsiisu arganitti oduu du'a isaa guutummaatti hin amanani. Ta'us Ukraine keessaa namoonni sana hawwan hedduudha kan jedhanii fi lammiileen Ukraine hedduun Vladimir Putin karaa kamiinuu akka fonqolchamu hawwaa turaniiru. Fincilli Prigozhin ammoo hin milkaa'in hafus akka jalqabbii galma sanaatti ni ilaalama. Akka Watershouse jedhutti taateen kun hawwii dhokataa akka bulchiinsi Putin kufuuf jiru kan gabbisuudha jedha. Gargaaraan pirezidaantii Ukraine Maayikaalo Poodolaayik miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti balaan xiyyaaraa kun filannoo 2024 dura Putin olaantotaa fi Raashiyaaf of eeggadhaa amantaa gatuun du'aan qixxeedha jechuun akeekkachiisa kennuudha jechuun barreesseera. Loltoonni Waagnarii fi deeggartoonni isaanii Raashiyaa keessatti bakka yaadannoo uumuun du'a Yevgeenii Prigozhin irratti gadda itti dhaga'ame ibsachaa jiru. Waajjira Waagnar Seent Piitersbergii fi Noovosibirskii jiru fuuldurattis suura hoogganaa garichaa cinatti abaaboon kaa'amee dungoon qabsiifameera jechuun kan gabaase BBCdha. Daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turan daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Hallalii Saalamuun ture. Nagaatti.